Maqaabaa kan ilmaa kan fuudhul qulluu waaqayyo tokkoon amiin jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu akkam yoo nageessanii amiin waaqayyoon akka jaalalaa fi akka dhiifamsaatti kan guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu araarsummaa qulqullootaa. Araarsummaa qulqullootaa yeroo baay'ee warra amantii Pirotestaantii hin fudhatan. Maalidha? Yaan akka isaan hin fudhanne isaan taasise maalidha? Hubannee jirra laata? Beekna laata? Wal mormuun dura gaafii deebisuufiin dura yaanni isaanii maalidha? Yeroo baay'ee warra amantii Pirotestaantii nuti qulqulloota jedhanii waan yaadaniif iddoo qulqullootaa of kaa'anii jiru waan ta'eef qulqulluun biraa nu barbaachisuu jedhanii yaadu. Kun immoo kufaatii guddaadha. Akka mana amantaa Ortodoks Tawaahidootti garuu qulqulloonni maal wajjin isaanii kan jedhuuf kitaaba qulqulluurraa muraasa ishee bichaa har'aaf jechuudha wajjin ilaalla jechuudha. Isa jalqabaa irratti kitaaba qulqulluu irraa fuunee yoo ilaallu seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irratti arganna. Kunis seenaawwan abboota lamaan jidduutti ta'edha. Abimelekii fi Abrahaam jidduutti wanta raawwatame. Waaqayyoon kallattumaan Waaqayyoon addunyaa kana uume, addunyaa kana nyaachisu, addunyaa kana obaasu, jiraachisu maal akka jedhee dubbatee isinumaafan dubbisaa sanaan booda isin hin murteessitu jechuudha. Akkana jedha. Waaqayyo immoo abjuu sana keessaa Abimelekiin ati gara keetti hamaa osoo hin yaadin kan akka goote anuu beeka. Kanaaf ati akka ana yakkineef ani si dhoowweera. Ati akka ishee bira geessuufis ani karaa siif hin laanne. Amma haadha manaa namichaa galchiif. Innoo raajidha. Inni raajadha. Inni siif ni kadhata. Atis ni jiraatta. Namichaaf yoo galchuu baatte garuu ati akka duutu namoonni kee hundinuus akka du'anii beeki jedheeni. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Ilaalaa. Abimelek osoo hin beekin haadha manaa Abrahaam Saaraan fuudhuudhaaf yaade. Maalidhaaf Abrahaam obboleetti kooti jedhee biyya sanitti waan baqateef obboleetti koo jedhee jira waan ta'eef haadha Abrahaam ta'uu hin beekne Abimelek. Garuu haadha mana Abrahaam kan taate Saaraa fuudhuu fi wajjin ciisuu barbaade Abimelek. Waaqayyoon garuu dursee abjuudhaan atis yakka hin wajjineeti. Osoo hin beekin kana raawwachaa jirta. Obboleetti isaa waan taateef kana raawwatte. Kana booda garuu namni kun raajadha. Namni kun qulqulluudha. Namni kun kabajamaadha. Ana biratti nama kabajameedha. Haadha mana isaa yoo tuqxee ni duuta. Ammaaf garuu yaada garaa kee jijjiirradhu inni siif kadhata jedhe. Abrahaam eenyudhaaf kadhate? Abimelekiif kadhate. Na kadhadhu maaliif hin jenne Waaqayyoon? Kallattumaan jechuudha. Abrahaam siif kadhate jechuun Abrahaam ana siif kadhata ani immoo dhiifama siif godhaadha jechuudha. Kanaan amanni amantaa Ortodoksii qulqulloonni Waaqayyoodhaan walitti nu araarsuu jette jechuudha. Kun ragaa isaa tokkoffaadha. Isa lammaffaa immoo qulqullichi Phaawulos meeshaa Waaqayyoo jedhameetoo kan waamame jechuudha. Kaakuu haarawaa keessaa isa tokko isiniif haa kaasu. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Egaa Waaqayyoo karaa keenyaan akka araarfamuuf yookiin kadhatamuuf waa'ee Kiristoosiif nuti ergamtootadha. Waaqayyoon wajjin araaramaa jennee Kiristoos isinii kadhanna. Qulqulluun Phaawulos nuti jedhe duuka bu'oota bakka bu'ee warra biyya lafaa kana gatanii Kiristoosiin duukaa bu'ani. Isaan bakka bu'ee
nuti Kiristoosiin isinii kadhannaa jedhe. Maal balleessina ree nuti? Kiristoos nu kadhadhaa jenne. Kallattiidhaan Kiristoosiin kadhachuu hin dandeenya dhugaadha. Karaa qulqullootaatiin illee Kiristoos kadhachuu ni dandeenya. Qulqulluu Phaawulos dubbate. Ragaan lama nugaa. Ammallee warroonni amantii biroo araarsummaa qulqullootaa kanaa erga du'aniin boodaa fi erga jiran kan jedhu immoo bakka lamatti qonni ammallee wajjinaa ilaalu. Mee araarsummaa qulqullootaa yommuu lubbuun jiran yookiin fooniin biyya lafaa kanarra jiran haa ilaalu. Isaan keessaa tokko kan kaamnu raajaa Musee kaafna. Museen akkana jedhe. Waaqayyoon akkana jedhe. Ani saba kana argeera. Kunoo inni saba boquu jabeessa. Aariin koo isaan irratti boba'e. Akkan isaan fixuuf na dhiisi. Si garuu abbaa saba guddaa sin godhaa jedhe. Museen ammoo aarii Waaqayyoo gooftaa qabbaneessuudhaaf yaa Waaqayyoo maaliif aariin kee saba kee isa humna guddaadhaa fi irree cimaadhaan biyya Misrii baafte kan irratti akka boba'u gootaree? Ati hama isaa saba keetiif fiduuf jette hamaa isa saba keetiif fiduuf jette adaraa dhiisi. Aarii kee isa boba'aas irraa deebisi. Isa maqaa keefi jettee kakatte gabroota kee Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobin sanyii isaanii akka urjoota samii keessaa nambaa isaa. Biyyicha isa ani dubbadhe kanas sanyii keessaniif dhaala bara baraa godhee nan kenna jette isa dubbattee yaadadhu jedhe. Yommus Waaqayyoo hamaa isaa saba isaa irratti gochuu yaade sana ni dhiisee jedha. Seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 9 irratti. Museen nama Waaqayyoodhaan jaalatame, nama Waaqayyoodhaan filatamedha. Garuu Museen eenyuun kadhate? Abrahaamin jedhito, Isaaqii jedhito, Yaaqoobii jedhito, waadaa seente sanii jedhito uummata kana dhiisi. Biyya Misrii keessaa, Gibxii keessaa baaftee har'a akkamitti uummata kanarratti hammeenya eekkamsa goota jedheen Waaqayyoon kadhannaa Musee ilaalee dhiisee jedha. Kana qaamni amantaa Ortodoksii qulqulloonni kan jedhan. Isa biraa isin dubbifattu inni biraa Ermiyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irrattis argachuu hin dandeessu. Waaqayyoon akkamitti akka isaanii oolchee jechuudha. Isa bichaa miti hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 36 irrattis maal akka ta'e arguu hin dandeessu jechuudha. Isa bichaa miti raajonni Waaqayyoo qulqulloonni Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin du'aas akka kaasan argachuu hin dandeessu. Lammaffaa moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irratti argachuu hin dandeenya. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irrattis argachuu hin dandeenya. Macaafa Henook boqonnaa 2 boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irrattis argachuu hin dandeenya jechuudha. Maarree qulqulloonni yeroo lubbuunis jiranis yeroo fooniin jiranis Waaqayyo wajjin hariiroo qabu. Namni tokko boqate kan jennu lubbuu isaa fi foon isaatu adda ba'e malee Waaqayyoodhaan gargar ba'e jechuu miti. Irra caalmatti Waaqayyootti dhiyaatanii jechuudha. Waaqayyoon faarfachuudha, Waaqayyoon kadhachuudha, Waaqayyootti dhiyaata waan ta'eef yeroo lubbuun jiranis yeroo fooniin gargar ba'anis Waaqayyoodhaan walitti araarsu. Kallattiidhaan Waaqayyo kadhachuu hin dandeenya. Isaanis immoo Waaqayyo nu kadhachuu hin danda'u. Isaan gaafa kadhan sirii of gadi qabuu argisiisa. Cubbuu keenyatti, hammeenya keenyatti gaddinee nuu kadhadhaa yoo jenneen kabajaa argisiisa malee kitaabni qulqulluun kan mormuu miti. Kanaaf warri Protestaantii yeroo baay'ee nuti qulqulloota jedhanii of qulqulluu waan taasisaniif kadhannaa qulqullootaa hin mormuu jechuudha. Isa bichaa miti nuti walii keenya kadhachuu hin dandeenya. Kana kitaaba qulqulluutu dubbataa jechuudha. Kanaaf qulqullootaas kadhannee Waaqayyoodhaan walitti araaramuu hin dandeenya. Kallattiidhaan Waaqayyoollee kadhachuu hin dandeenya. Kana kan dubbatu sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu isa amanamaadha.
Kanaaf manni amantaa Ortodoksii kitaaba irratti hundooftee sagalee Waaqayyoo isa dhugaa ta'e lallabdii